rabbii jedhi rabbii rasuulii jedhi gaafa jedhu yookaan mi'uutu godha yookaan biloo godha gulfaadhu galatoomi kaleessas akka nama dhugaa taate har'as akka nama dhugaa taate kaleessas akka nama gargaaraa turte hadhas akka nama gargaartuuf gara fuulduraatillee kun abdii ilmaan Oromoo hundaati obboleetti teenya tasirratti agartan tana sheer irratti godha haa dhuftu akkasuma san akkaawuntiin kun warningi qaba moobeellee wanti asitti dubbisee fi ani akka nam tokkootitti rakkoon ani qabu yoo jiraate Oromoo takka laaluudha haadha namaa abbaa namaa kabajatti horuudha an takka gadi ba'ee ilma namaatiin waan hin jenne wanti an jibbamuuf yoo ka jiraatu taate dhugaa deeggaruu konkootii fi dhugaa irra dhaabatu kooti hadhallee yoo taate barus yoo taate an ilma dhugaate ilma dhugaaf dhaabbatu yoo du'e surra addunyaa kanarraa badallee jechuudha qubanaa qabaadha an akka nam tokkootitti kabaja ilmaan Oromoo hundaadha qaba akkaawuntiin kun yeroo baay'ee riippoorti ta'a namatti hin dubbadhoon eenyu waa jedheen beeku rabbi natti ragaadha nama waan an jedhu si arge afaan kiyya qabadhee bira darba akka afaan qabadhee bira darbu kan na taasise waan biraa osoo hin taane kabaja ilmaan Oromoo qabuu fi kabaja ilmaan Oromoo naa qabduudha hadda ammoo akkaawuntii kana anuu namaa waan hin jedhu yoo dubbadhina yala seentanii ilaaluu dandeessanii takka jecha nama qeequ dubbadheen beeku jecha araaraatii fi jecha jireenya ilma namaa walitti harkisu qofa fayyadamaatiin ture jechuudhaan ani maaliin nama godhe takkaa boonaa waa namaan jedhee beeka takkaa boonaan ganda ofii faarsee ganda namaa qaqqabee beekaa yaa jara keenya rabbi qabrii qabdanii isin hundi keessanuu namaa waa jedhee beekaani waa jedheen beeku nama waa jedhuunu nama waan hin jenne yoo ani badiinan qabu yoo nama dhugaa qabu bira dhaabbadhe malee yoo ani hadhallee barus yoo taate nama sodaa namaa qabu miti sodaa rabbii qofan qaba akkaawuntii kana riippoortiin irra godhanii koppiliinkii naa godha yeroo sadinatti deebi'uudha kanaaf kabajaan isin gaafadha ilmaan Oromoo akkana jechuun kan koo yoo namni muraasni riippoortii godhe ilmaan Oromoo hedduutu na jaalata akka isaan na jaalatan abdii qabaanilleeni hawaasni kootis keessa rabbiin na beeka tana gaditti anis beeka rabbiillee na beeka koppiliinkii naa godhaadha kanaaf moobeellee asitti dubbisee warri dhuftan koppiliinkii naa godhaa hundi keessa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتك هنا كم كريستانا كم جبت نجاتي سني جنيرة. وين الرافع فن؟ وين كريستان أمان فينا لجان توصل قديم. هنا يوم جلجلات تلا كوستر سيجالتشينا حتى سيجالتشينا ورباد. أنا ما نمت كيت سرام ورنن إنغودا. إن شاء الله. كم جبت توتا جل كم توتا المانو رمو توتا كمجيو. كوبيدين كي غودا في وارنينغي راكافا. nama daruratti balaan koo nama daruratti nan beeka homaa gochuu hin danda'u humna hin qabu kanaaf wannan gochuu danda'u koppiliinkiidha mee minuuti qabadha namni biraa boonaa koo keetii laata hundi keessanii jumee koppiliinkii waan hingirraa kaasaatti please warning gira kasa ilmi nama ajaan qabdu adara rabbi mucaa kennaa jedhamtu kana naaf fida annan galcha mucaa kennaa jedhamtu kana naaf fida yoon du'e yuree fakiyya galchitu adara na galchaatee waan ilmoo qabdi ta'a maal beekama please lakkoofsa naa ergi jedheeraanii naa erguu hin dandeenye hin dubbiftu ta'a maalan beeka akkaawuntii kanaan fooloo irraa qabna amma sheeritti godheera sheeriidhaan cinqaa namni beektan immoo itti dawwalaa fida lakki du'aa siin galchinu fayyaa siin galchinu rabbi jedhe annan galcha naman kadhadhu sila fuuldura namaa taa'e naman kadhadhu jedheen jira beektu waa'ee gargaarsaa dhaabeen jira garuu obboleettii keenya kan ammoo nan galcha yoon ofii kootii dhabe nama tokko lamatti sheer godhadheen rabbii jedhaa tikkeettii naa kutaa jedheen galcha qabaa nama na jaallatu wallaahi eegil tikkeettiin kutaafi obboleessi koo eegil iddiin dibadeen beeku yoo kecarraa eegil dhuftee jiraatte tikkeettii nama tokko naa kuttaa Itoophiyaa eegil koo kottu ka amantiidhaan namaan intinaan jenne yoo jala jiraatte eegil please tikkeettii naa kuttaa intala kanaaf yoo hin du'eeyyuu na galchitu jette utuu isin hin du'in galchina dhukkuba tiruu jechuun dhugaadha namni dhukkuba tiruu qabame tiruuni hedduudha hangatiin ofii kooti tiruun koo rakkoo qabu jennaan waa'ee tiruurraa danuun dubbisee danuun irra ga'e dhukkubni tiruu namni dhukkuba tiruu qabu biyyaayyuu ba'uun hin eeyyamamuufi paaspoortii yoo baafate viizaan hin kennamuufi wannumti meedikaala nama kuffisu dhukkuba tiruuti tokko kun immoo biyya namaa keessatti qabamte tarii akkasitti qabamte Allahu aalam rabbitu beeka tarii ilmoo guddifachuu biyyaa baateeti qabamte ta'a hin beeknu namni tiruu qabu dhukkuba tiruu qabu hojii mootummaarraa iyyuu ari'ama hojiin mana namaa dhiisaati hin sodaata namni tiruu garuu
akkaataa danuu qaba kan namatti darbu jira kan namatti darbine jira dhukkubni tiruu jechuudha akka inni viidiyoo sirraa hubadhetti yoon du'e yuuna galchitu dhukkuba tiruun qabaa jette warri waa'ee tiruu beeka wanti meedikaala nama kuffisu Ameerikaas ta'e Awustiraaliyaa Kaanaadaa maal biyyoota biraa darbuu nama dhowwu dhukkuba tiruuti tokko HIV caalaatti sodaatama geessanii HIV namni qabu Ameerikaa deemuu hin danda'a biyya fedhe deemuu hin danda'a mala namni tiruu darajaa qaba dhukkubni tiruu akkaataa danuu qaba kan koo wayinnatti biqilee hepatitis A hepatitis B hepatitis C kan jedhamu jira hepatitis A ni namarraa bada dhukkubni tiruu yaalan qabu walumaa galatti abdeesin kutachiisuuf miti dhugaan sinitti maala dhukkubni tiruu yaalli isaa abbaa harka jira gaafa kanaafan jajaajaatti cheek of godhaa tiruu keessan somba keessan waa hunda keessan cheekii of godhaa eenyuuf jiraataa jirtu yoo jajaajaatti dadhabdan dhoggaatti dhukkuba isin qabuu jiru jismii keessan guutuu cheek godhaa kanaafan sinin jedhaan an waan dhukkubni tiruu dhofamee HIV wacameef na dhibaan dhukkuba addunyaan maaliif dhukkuba tiruu qoricha hin qabne dhiiftee HIV dhaaf iyyite I don't know naan gallena tarii iyyamee jennaan ani nageenye ta'ee hin beekuwan dhukkubni itti iyyamuu qabu dhukkuba tiruuti akkamitti namni dhaqee akka waggaadhaan tiruu isaa laallatu yoo akka carraa ta'ee hepatitis A irratti argame hepatitis A B C dawaan qabu kan turu garuu A farra fayyuu qaba hepatitis A darajaa jalqabaati namni dhaqee waggaatti tiruu isaa laallachuu qaba hepatitis A hepatitis B hepatitis C jedhamee qoodama hepatitis A namni qabame farra fayyuu qaba waannota nyaatu cooma waan mi'aa damma wantoota tokko battalumatti dhiisee irra caalaan morabbii kadhachuudha ilaalala dhukkuba kana jabaatu dhukkuba du'aayin malee hin fayyamne akkanaa dhossa namoonni keenya biyya keessatti dhukkuba tiruu nama fayyifne jedhanii dawaa aadaa kennu sun namatti jabeessa dhukkuba tiruutiif dawaa aadaa fudhachuun hin ta'u sinduran dhaabadha warri intana maaliif otoo waan biraa kalee ta'e rakkoon qabu jijjiirraa qaba tiruun jijjiirraa qabu al tokko yoo madaa'e rakkoo biraatiif kutamee jiraachuu dandeessaa gate garuu hepatitis A B C qoricha aadaa fudhachuun wanjala akkuma seera addunyaattu addunyaan maaliif dhukkuba tiruu kana maaliif ummatan barsiisin anamma erga waa'ee dhukkuba tiruu of keessaa qabdaa jedhameenii waa'ee dhukkuba tiruu jabeenya isaa bareera kanaaf hepatitis A suni fayyuu danda'a namni hepatitis A qabame tiruu jalqaba qabame yoo A ta'e jabaatee of yaalee dhiisuu cooma nyaachuu dhiisuu wantoota tokko waan dhawwamantu jira sana ofirraa fageessee yoo jedhe hin fayya irraa bada hepatitis B immoo darajaa lammaffaadha siin garuu darajaa dhumaati namni hepatitis C qabu hin fayyu bakka walumaa galatti akkana jechuun abdiisin kutachiisuu miti dhugaadhuma jirtu waan doktorri akkana jedhee hin himneef tarii imamaa ture anatti nageenya laata Allahu a'lam kanaafi tusiin hin dhufin isin hime mee dhukkubni sii maal akka ta'e gaafanneeti yoo dhugumatti hepatitis ta'e akka godhamuu qabu isinittan hima yoommoo hepatitis hin taane madaa'uu maal ta'e wallaahi birriin jiraannaan muramee jiraachuu dandeessi obboleettii keenya yoon du'e yuu korreektere kolola namni beeku kunoo dhugumsaa jira warri kaan hin kolfaartu an doktoraa miti nan beeka garuu qoradheera waa'ee dhukkuba tiruu ergan ofirratti argee utuu akkas ta'e dhukkubni kee akkana si godhaa utuu akkas ta'e akkanaa hepatitis A hepatitis B hepatitis C maaliif waraabama akkamitti asirra taa'ee kijibaa maaliif bodduu maamadooshaa mataa madooshaa tokko maalitti godhan gee malee maal na kijibsiisa kana inni eeggatu man dubbataara malee mee doktor naafi adanaan ikkoo doktor naan jedheera maqaanaa moggaaseera idimee nama keenya nama dhukkubate wajjin tun deemu waa hedduu dhukkuba hedduun beekama nama meeqaafan waa'ee dhukkuba TV amma dhukkubanni TV waa'ee dhukkuba TV wallaahi yoo doktora ta'e malee namni normaalii na caala beeku hin jiru kakadheen sinitti hima reedii adama sitti du'ee oolee
isin geessitanii intala gootanii amaliyaa coggaarraa garaasaa keessa waa argame jettanii amaliyaa gochisiiftanii erga isin kaatanii mucaa duu keenii TV keessatti argeema. Kunoo faajjii bilisummaa maal jedhe see last fayyuun ulfaataadhaa isiniin jedhe ajjala deemtanii eegeerraa sinaa isin hin galchu. Kunoo namni irraa beeku ammas dhufeera kottume wardaa ayii ol galuu hin dandeessu wardaa baan badaadhaa jedhan. Kanaaf dhukkuba tiruu eeggadhaa yoo danda'ame tiruu keessan ilaa HIV namni qabame silaa yoo dhatte HIV nu taalee naman qabu yoo gudeedamte abshir hin gudeedamte gatiteef humnaan sitti dabarse yoo immoo beekaa dhattee hojiin ciiftee qabamte sitoof salphise yoo dhiigaan yookiin marfeaan sitti darbe abshir eeggadhu kun hundi eeggannoodha barbaada. Tiruu immoo gara si qabuun hin beektu si galee maatii keerraa sitti darbuu danda'a dhalootaan dhalootaan haadha keerraa abbaa keerraa qaccee darba tiruun si galee. Kanaaf tiruu keessan waggaa waggaatti yoo laallattan birrii Itoophiyaa 10,000 hin caalu maal abbaasaa birrii jee tokko baaftanii tiruu keessan yoo laallattan rakkoon qabu jechuukooti. Kun yookiin beekamtiinaa kennaa yookiin baradheen doktora ta'ee miti waan hin dhageerran sinitti maala. Kunola moha ilma yo arrait warri beeku akasti na deegara wallahi mojjala deemee kijiba jedha amma obboleettii keenya tiruu qabamte ani sinuma nin kadhu barbaachisaa taana obboleettii keenya tiruu qabamte kana rabbii jedhaa biyyatti nagalchaa borreen fakoo yoon du'e nagalchitu jette tarii ilmoo qabdi ta'a hin galchinaa miti hin galchina kana jechuun immoo gargaarsatti deebi'e jechuu miti ofumaa kootiif hin galcha nama tokko kadhadheen Kitina kutip jeda siyo barbaadan gargara barbaadan isa angarut kitira kuchisen qorichi kintaarootiillee baay'ee salphaadha amma fakkeenyaaf biyya Ijipti keessatti kintaarootii namoota qabaman hedduun geessee salphaa kintaarootiin biyya keenyatti jabaadha miti awwaan inni jabaa ta'eef hin beeku biyya Ijipti keessatti dhukkubni laafaan nama miidhaa bareechee nama miidhaa ofirran naannee si kaballaa usuma dhugumaa sin jaara wallaahi ofirran naannofte kaballaa amma yuutuun argee kabalee nan jibboon maaliifan sin jedhe dhukkuba dhuffattee dawaan argattu garaadhaan ciisii jedhe doktorichi uffata kee baasii jedhe ani immoo baamanaati jedhee naqe achumaan لا جد سوري ويفتيت no بربادوان نندو عملية تشنجين كابلا غوري تشوفه كابين جي أركاسي كابين باس تينجي دكتورا هم نالتي gaafa tura deeme yeroo boolii boolaatan gaafa tura deeme dhiigatiyyuu boolii guddaa keessatti immoo shintibeetii keessatti dhiiga danuu argitu gudduu keessan irraa kan ba'u kanaaf dhukkuma dhoffatinaa jechuu barbaadeetan malan dhimma waa'ee udduu irraa dubbachuu yookiin immoo waan akka suusii qabaadhee miti isiniin jechuu kooti amma walumaa galatti obboleettii keenya yoos jiraattee kottuuti dhukkubni kee tiruu kumisa walla la medu emeka mali kan ummata keenya fixaa jiru kun jedheen egesani kijibni tu bifa fakkaate mubarakin fakkaata jira ati mana kootti bilookiidha kanaaf oduu diinaan dhago mali jedheen